Namoonni baay'een iimeelii banatanii iimeelii sana waa adda addaa fayyadamu. yuutuubii chaanaalii ittiin banatu garuu paaswordiin keenya guyyaa takka yeroo bilbila jijjiirre yookaan koompitara irratti banuu deemne akka inni nu didu quba hin qabnu. Furaa kana ilaalaa banaa jira. Kan hunda keessaniyyuu jechuudha cheek godhachuu qabdu furaa keessan. Furaan keessan lookii akkas tahuu qaba. Haala kamiin sirreessuu dandeenya? Na waliin tura. Ashamaa hordoftoota chaanaalii yuutuubii Abdul App. Barnoonni kun barnoota baay'ee barbaachisaadha. Guyyaa takka paaswordii yuutuubii keenya nu diduun isaanii mala erga yuutuubii keenya guddifanne erga iimeelii keenya irratti waan adda addaa fayyadamne yoo bilbilli keenya bade. Fakkeenyaaf yeroo tokko yoo osuma paaswordii beektanuu osuma iimeelii beektanuu isin dida banuu jechuudha. Bilbila haaraadha. Bilbila haaraa waan ta'ennaan si ta'uu keetiif abbaa iimeelii kanaa ta'uu keetiif nu mirkaneessi isiniin jedha. Guyyaan isiniin jedhu ni dhufa guyyaan kun. Kanaafuu dirqama iimeelii keessan jabeessitanii ol kaawwachuu qabdu. Haala kamiin jabeessinee ol kaahuu dandeenya? Haala kamiin strongii gochuu dandeenya? Haala kamiin recovery itti hojjechuu dandeenya? Iimeeliin kamuu jechuudha recovery qabaachuu qaba. Recovery phone numberii qabaachuu qaba. Recovery email addressii qabaachuu qaba. Haala kamiin hojjechuu dandeenya? Ka jedhu waliin ilaalla. Keessattuu namoonni iimeeliidhaan waan adda addaa wal qabsiiftanii fakkeenyaaf yuutuubii iimeeliidhaan fayyadamna. Iimeeliin keenya sun gaaf takka bilbila keenya yoo dhiifne jechuudha bilbila biraatti dabarsuu keenya mala koompitaratti dabarsuu mala nu diduu isaatu mala jechuudha. Erga nu waachaa horii guuttanne erga nu sabskraayibii heddummeeffanne nu diduu isaatu mala. Kanaafuu haala kamiin sirreeffachuu dandeenya? Bal'inaan waliin ilaalla. Recovery email addressii itti guuttachuudhaaf jechuudha seetingii kana keessa galla. Seetingii kana keessa gallee barnoota haalaan barbaachisaadha sirriitti na hordofaa haga dhumaatti jechuudha. Googilii kana keessa seenna. Seetingii hunda keessanii irrayyuu Google ka jedhu kun ni jira. Googilii kanarra seenna. Googilii kanarra seenne iimeelii sirreeffachuu barbaannu sana akkanatti asirratti as gubbaatti argina. Yoo iimeelii 2-3 qabaattan bakka kana tuquudhaan iimeelicha jijjiirtu jechuudha. Sanaan booda manage your Google account ka jedhu kana tuqna. Manage your Google account kana tuqne recovery emailii recovery phone numberii haala kamiin akka itti galfannu sirriitti waliin ilaalla jechuudha. Kanaafuu amma jalqaba irratti home naa fida personal info ni jira kan as gubbaarra jiran kanan baana jechuudha. Home personal info data ni jira yeroo xiqqoo akkanaas bunne security kun asirra ni jira. So security kanarra gadi tuqna jechuudha. Security kanarra yeroo tuqne akkana biluu godhee jala nuuf sarara. Asirrattuu jalqaba irratti laa amma iimeelii kana asirratti kunoo roongii qulfiin kun sirrii akka hin taane akka sirriitti hin cufamne natti agarsiisa jechuudha. You have security recommendation naan jedha. Security recommendation kana jala jechuudha yoo seenne asiin sirreeffachuu ni dandeenya. Garuu karaa isa sirrii isinitti agarsiisu yeroo gadi buutan jechuudha asirratti security kana jala. Asirraanis protect your account. Accountiin kee balaarraa eeggadhu nuun jedha asitti. Balaa iimeelii keetti dhufuu danda'u ofirraa eegi. Haala kamii wali irraa of eeguu dandeenya? Bal'inaan ilaaluuf deemna. Security jala seennee jirra. Yeroo gadi dhufne jechuudha. Akkanas bilbila keenya gadi haxoofnee gadi bunnee jechuudha. Bakka kanatti jechuudha. Kun recovery phone number. Recovery phone numberiin kun forget yeroo jenne jechuudha. Paaswordii keenya jijjiiruu qabna yeroo takka jechuudha. Yoo nu dide jechuudha. Yoo bilbilicha irratti nu dide koodii isinii ergaa nuun jedha. Kanaafuu asirra tuqnee jechuudha lakkoofsa bilbilaa itti galfanna. Yeroo irra tuqnee paaswordii iimeelii keenya nu gaafata. Bilbila keenya irra waan ta'e jennaan haga ammaatti recovery kan nu galfachuudha jedhaarru paaswordii kiyya rakkinaan qabu sirriitti naa fudhata jechuudha. Paaswordii bilbila keenyaa itti galchinee kaanee recovery sana itti barreeffanna jechuudha. Amma asirratti to continue first verify that is you nuun jedha. Iimeeliin baay'ee xinniqqaaqee godha. Xinniqqaaqee guddaa barbaada jechuudha iimeeliin. Kanaafuu innis xinniqqaaqee guddaa nu godha. Kana bilbila kana itti galfachuudhaaf recovery itti galfachuudhaaf si ta'uu nu mirkaneessi paaswordii kee itti galchii nuun jedha asitti paaswordii keenya itti galfanna jechuudha. Sanaan booda neextiin kun as ni jira. Neextii kana tuqnee gara fuulduraa deemna jechuudha. Amma gaa asitti akkuma isin argitan kan recovery phone number nuun jedha. Add recovery phone number. Fakkeenyaaf biyya biraa jirtu
bilbila biyya biraa itti galfachuurra bilbila Itoophiyaa nama kan obboleettii keessanii faa waan akkasii itti galfattanii bareedaadha. Koodii ergaa koodii sana bilbiltanii irratti guuttachuu qabdu. Recovery emailiin kun baay'ee wasaanyidha. Kanaafuu add recovery phone nuun jedha irra tuqna jechuudha. Kanaafuu irra tuqnee lakkoofsa sana itti galfanna jechuudha. Kunoo akkanatti nuu fida. Akkanatti bakka bilbila irra tuqnee bilbila keenya itti galfanna. Yeroo nu bilbila itti galfanne koodii bilbila keenya irratti nuuf ergaa jechuudha. Sanaan booda get code ka jiru kun ni jira. Get koodii tuqnee koodii nu dhufu itti galfanna jechuudha. Kunoo amma akkanatti koodii naaf fidee jira. Koodiin itti guuttadha jechuudha. Ergan koodii itti galfadhe jechuudha. Ergan koodii itti galfadhe ka'ee verify ka jedhu kun as ni jira. Verifying godhaan jechuudha amma. Akkuma isin egaa asirratti argitan kunoo amma recovery phone numberiin kiyya itti naagalee jira. Yeroo boodatti deebinee achi deemnee ilaallu jechuudha. Emailii keessa achi keessatti deemnee arganna jechuudha. Recovery phone numberii seensisee jira jechuudha. Kunoo recovery phone numberii galchee jira. Amma yoo bilbila biraa irratti deemee banuudha jedhe koodii bilbila kiyyatti naa erga jechuudha. Ana ta'uu mirkaneessuudhaaf abbaan bilbilichaas abbaan imeelichaa ana ta'uu mirkaneessuu barbaada. Osuma paaswordiin sirrii tahuu jechuudha. Akkasuma imeelii biraa banannee jechuudha. Imeelii ka biraa banannee imeelii sanallee itti galfachuun dirqama jechuudha. Imeelii sanallee haaluma kanaan irra tuqnee yeroo irra tuqnee ammas paaswordii galchinuun jedha. Paaswordii kan maalii galchinaa kan imeelii keenya. Imeelii keenyatti waa takka edit gochuudha, waa takka irratti sirreessuudha. Paaswordii itti guunna jechuudha. Itti guunnee yeroo next jenne imeelii itti barreeffadhu nuun jedha. Imeelii haaraa banannee imeelii lama qabaachuu qabna. Achirratti illee haaluma kanaan itti guuttanna jechuudha. Two step verification ni jira. Two step verification kanallee keessa galtanii jechuudha. Kanallee sirreeffachuu oonii gochuu qabdu jechuudha. Two step verification kana koodii isinii kenna. Koodiin isinii kenna sana screenshot godhatanii lafa kaawwattanii gara fuulduraatti akka security koodii kana jechuudha. Koodii isinii kenna. Yoo dingata passwordii keessan dagattaniif yeroo kana two step verification kana oonii gootan koodii isinii kenna. Koodii sana screenshot godhatanii lafa kaawwachuudhaan emailii keessan ofirraa eeguu dandeessu. Amma qulfiin sila banaa ture jechuudha. Sila banaa nutti mul'ataa ture. Amma raayitii aranguwaadee naa godhe jechuudha. Amma emailiin keenya protected ta'ee jira jechuudha. Namni kamuu paaswordiidhaan callisee bilbila biraa irratti nu jalaa banuu hin danda'u. Akkuma kana yoo namni biraa isin wajjin fayyadamaa jiraate asitti bilbilli keessan lama ta'a bakka kanatti jechuudha. Yoo namni biraa isin waliin fayyadamaa jiraate kun maqaa bilbila kiyyaati. Yoo bilbila biraatiin namni seenee isin wajjin fayyadamaa jiraate asitti isinii mul'isa keessaa baastu jechuudha. Loogaawutii ofirraa gootu jechuudha. Haala kanaan salphumatti green tick kana qabaachuu qabdu imeelii keessan eeggachuu qabdu jechuudha. Egaan haala kanaan imeelii keenya protect godhachuu dandeenya. Recovery imeelii fi recovery phone numberii itti galfachuun dirqama. Haala kanaan imeelii keessan eeggachuu dandeessu isiniin jedha. Asitti illee kunoo raayitiin nu godhee jira jechuudha. Your account is protected. Accountiin imeeliin kee eegamaadha. Security jabaadhaan eegamee jira jechuudha. Paaswordiin qofittiin gahaa miti jechuudha. Barnoonni keenya har'aalee kana fakkaata ture. Akkasiin irraa barattan abdii guddaan qaba. Haga barnoota dhufuun walitti deebinutti ulfaadhaa nagayaan tura.